nama maqaan isaa Birraa Ilma Jamaal jedhama. Gara YouTube fi TikTok ittiin Birraan Inspire jedhama. Birraan nama jireenya akka shaamaa jiraatu tokko. Shaamaan ifii isaatii boba'ee ifaa namaa laatee baqeedhuma. Birraanis nama akkasii tokko. Waggaa lamaan kana keessatti jireenya abdii nama kutachiisu, jireenya hedduu nama rifachiisuu fi waan qabanii fi gadhiisan nama wallaalchisu keessatti kufee argamee jira. Birraan ifii isaatii milkaa'uudhaaf jedhee nama ispoonsara siifin godha jedhetti maallaqa fi baasee erge akkasuma hiriyoota isaallee karaa ifii irratti milkaa'uu barbaadu irratti milkaa'uu waan hawwuuf irraa fuudhee nama kanatti maallaqa erge waliigala $28 maallaqa Ameerikaa jechuudha fuudhee nama kana harka buusee namni kun itti eda bule. Birraanis jidduu tanatti kophaa isaa maraatee kulkulfatee waan qabatuu fi waan gadhiisu wallaalee jireenya irraa abdii muratee bifa nama dhukkubsatuutiin yeroo simaddii taa'ee danda'ee sitti haasa'u. Haala san keessa osuma waliin jirruun bira gara biyya kanaa dhufe. Osuman seenaan keessa dabre gorsuu sossobuu jechuudha. Yeroo ammaan tanaa kana Birraan namoota hiriyaa isaa fi milkaa'uu barbaadu waliin milkaa'uu barbaadan irraa maallaqa fuudhan hiriyoota isaatiin barbaadamee badee manarraa bahee dhokatee jiraachaa jira. Akkana jechuun namni maallaqa irraa fuudhe sun maqaa ispoonsaraatiin ispoonsara sanis hin goone fi bilbilas jalaan kaasuutti sinaasa'u. Namni tokko aadaa hawaasaa keessatti jireenya awwaalchaaf jireenya keessa hawaasa waliin afooshaa qabu tokko bifa kanaan nama miidhee nama zallamee fi isaatti jireenya gaarii jiraachuun hawaasa madditti akkamitti akka ilaalamaanaaf galaan jiru. Sheekotii dabalatee namoota hedduutti himee jira. Birraan himatee jira. Garuu ufisaatti ol ba'ee himachuudhaaf hedduu nama zigaalaa hedduu saalfatas. Gaafa waa'ee isaa bilbiltee itti haasoitu namoonni amma akka xiyyaa kanatti itti dhiyeenyaan beekan dandeenyaa mimaan hin qaban. Dandeenyaa haasaa isaa irraan dhaggeeffanne. Ilmi dhiiraa bifa sanitti boo'ee maraatee mankaraaree jiraachuun akkamitti akka ulfaatu mataa kan keetira dhaabbattee silaa tilmaamtanii warroonni viidiyoo kana daawwachaa jirtan waan haasaan waan dhiisantu nama harkaabate. Namni maallaqa isaa si fayyadeetinin ifillee fayyadamaa ta'e sun je'ee maallaqa irraa fuudhe sun har'aan tana hirriba bareedaa nagaa rafaa maatii isaa keessa nagaan jiraataa jira. Inni garuu maatii isarraa ba'eeti jireenya bosonaa jireenya kurupheedhaa jiraataa jira. Har'a yoomnatti nama natti fidanii na ari'an har'a yoomnatti fidanii na qaban jee jireenya araraafamaa jireenya nyaataniin dhuyne hidhaa dhaabbinaa jedhamee jira. Isin akkamitti ilaaltan? Walumaan waan kana akkamitti ilaalla? Furmaanni akkamitti itti kennamu? Manguddoon biyyaa, jaarsoliin biyyaa, sheekotiin biyyaa, ustaazotiin biyyaa waan kana akkamitti ilaalanii lubbuu obboleessa keenyaa kana maraaturraa oolchinaa lubbuu obboleessa keenyaa kana du'arraa baraarra. Namni kun sadarkaa waan dhaga'e waan irra ga'e galliqimsaa jiru kanatti gaafa wanti tun keessatti wal nyaataa dhuftee tarii lubbuu isa gaaga'uu dandeessi. Ifajjeesuu danda'a maraatu danda'a namni kun akkamitti lubbuu nama kanaa baraarra kaja'u irratti namoonni viidiyoon kun isa bira geessa sheer godhaa mucaa kana kara danda'amuun namni maallaqa isaa nyaates lubbuun jira gaafatamee qoratamee haasa'amee kara jaarsoliitiin kara sheekotiitiin hayni sun irraa fuudhamee namoota isa barbaadaa jiran saniifis deebifame hayni isaatti deebifame kara gargaaramuu qabutti haa gargaaruun isin hin jaa ulfaadhaa guddaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota maatii uumaa ajab nageenya keessan badhaadhaa obboleewwantiyaa kun nama kamii suuraa nama kanaan hin argame miidiyaa irratti Birraa abshirii wallahi namni kun garaa nama nyaataa jiranii poosti godhan garuu sababa inni manii wallahi usumaanii akka tokko maaluma ta'e si jee marra jamisaa gahaa dhabe sarchii yoo godhee baasu FB isaa jalatti illee waan argine TikTok isaa jalatti illee waan argine YouTube illee waan argine eessa argata mincii jedhee waasu lakkaa warra isatti bilbiletuyyuu iccitii isaa rakkoo isaa waan inni keessa jiru baase walumaa galatti obboleewwantiyaa wallahi gizee ammaa jireenya ulfaatee jira bakka namni amanamuu didee jira fakkeenyaaf namoonni isatti birrii kennan sun isa amananii isa kennanii maaliif birraan beektan namoonni hedduu namoota hedduu gorsi isaa das naman jedhu
أنا جزء حارة بيا قطر كان الأفو لما درجته والله العظيم جل جريسينه جتو توكو نجفت في فيديو ليس كنا وجباب دامي دقيقة تك لما كس دقيقة سديو قد تنقول دقيقة سدي كان هود مالف هين بق حسان إسا حملين ما كاسة بق حسان إسا جتشوني إني جتشو أكاد أبصق الدنيا خلت يرو سان كيسة يرو كبدا بق حرام بيرا فيها كبدا جنكر وانت إف خلاص نتي ترى يعني ساسوني أك حملين هوري بق أكن كتنو كبار وي ناجرين دنيا مالا كتاتي كانوا إيمانا نافستر بقى كنا ما قرآن رانا يموت جتو إن نما كسي سنة أمانو اللي وان كباني جتو نما بيك اللي دا ورأستي ملك أتكين قارو كأمريكا سن كأتبري راغدي فودا إذا بيتشامي تبازوي واحد إما بري دولار أمريكا حارت إجولي هدو مراتي لبي إجولي هدو مراتي لبي دولارا ولي كباني نما إرقو جتو نما كنو جوان تكامتي دولارا إسبونسر بتشوف أكسيت نياتمي حملة نساء أبي قالوا سبحان الله حقوم اليوم كان جاي إساق زينو دايما فاقرتني كل فيتو ما انتبهتها نجوهم هاسيا يروح الدنيا ونهدو ركو كي سباتني الكان سانتين بقى فولا سانتين جمتشو ستن لقمنا من يكسرني سنا هيودا أنا جينا الجلبة من لقى ربي سني مبلغ وانتي أنا جمتشو كيسي هي أبو ثانا فولا هي رام بيتان gammachuu keessa kiyya qabu taana fuulli kiyya ni beeksisa gaafa gammachuu qabu fuula kiyya hima bakka nama garii immoo gammadus aarus cinqii keessa jiraatus bal'ina keessa jiraatu akkaataan isaa achi walaaltanii jijjiiramu subhaanallah namoonni akkasii sun ani garuu hayyuudha isin jedhee yaada jechuu isin hayyuudha jedheeti yaada jechuudha inna obboleewwan tiyya والله رب ما نو حلافس ملء يرون كين حنا يرو إرا بقى تمر زماننا نتفكاته أمانة نكبت أمانة نياتا مجرتي نموني أمانة نياتو جراني ربي نساني حلافس لو سمحت الكل يسكت لو سمحت الكل يسكت جاكو 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 المسكت وينها الحلوة المسكت لو سمحت الكل يسكت لو سمحت الكل يسكت ما قلت بلي لو سمحت الكل يسكت جاكو جاكو